Harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota maatii muhaa Oromoo akkam jirtan nagaan keenya bakkuma jirtanitti isinaa ga'u jenna daawwattootaa fi hordoftoota maatii muhaa Oromoodha. Oduu keenya ammaaf qabanne kaan isinitti mu'aana muhaa Oromooti. Ammuduma sagantaatti nu wajjin turan afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya like share gochuus hin dagatinaadha. Waraanni mootummaa Abiyyi akkuma sadii ol kan bisan qallee qobsiifame guyyaa lama ergachi ture kaleessa bobbaafame. Humni karaa kibbaa bobbaafame ammoo gaara waajjiraa fi caboo keessatti ammoo waraana bilisummaa Oromooti rukutamee jiraachuun saatis barame. Lolli jabaan jiddu galeessaa fi kibba Oromiyaa lixa Oromiyaatti sagaammaatti adeemaa jira. Hawaasa naannootii fi miseensonni waraana mootummaa lola kanarraa lubbuun hafan kan sabaan Oromoo ta'an akka ja'anitti reeffa heddummaatu isaatiin ammoo kaasne awwaalus hin dandeenye jedhanii. Humni kibba lixaatti ammoo kan bisan qalleerraa bobbee incinniidhaa fi jibaatitti ammoo waraana bilisummaa Oromoo woboodhaanis rukutamee jiraachuun isaa himamee jira. Kana malees ammoo humni waraana mootummaa Abiyyi Ahmad hedduu ta'e kan gara miidhaqanyiidha hanga sulula fincaatti ammoo ni lola jedhamee abdatames ammoo osoo hin lolin marfata woboo keessa seenuudhaan daaraa ta'anii jiraachuu ajajaa woboo naannichaatti himanii jiru. Waraanni Abiyyi hagi woboo irraa hafe ammoo uummata nagaa ajjeesaa of duuba deebi'aa akka jiru maddeen keenya naannichaarraa ammoo odeessinu geessni addeessa. Kan lixa Oromiyaatti bobbi'e ammoo humni guddaan erga geedoo irratti karaan itti cufamee ture. Woboon ammoo hedduu isaanii fixee jiraachuun himamee jira. Humna kifla xoorii tokkicha bilisiginnaan abdii guddaa irra keewwattee giddu galeessaa fi lixatti bobbaafte keessa ammoo kan lubbuun hafan muraasa akka ta'anis ammoo odeessi keessoo bilisiginnaatii beessaa xilaa jira. Lola yeroo ammaan tana gaggeessaa jirru kana waraana bilisummaa Oromoo qofa otoo hin taane ammoo humna biraatu wajjin nuun lolaa jira jechuudhaan Abiyyi fi Shimallis Abdiisaa dubbachaa jiraachuunis dhagahamee jira. Humna gaadhaa fi meeshaa guddaa qabu kana dura ABO shaniin akkamiin dhaabbachuu danda'e jechuudhaan mootummaan bilisiginnaa Abiyyi fi Cundhuurri Oromiyaa Shimallis yaaddoo hamtuu keessa jiraachuun isaaniitis baramee jira. Waraana bilisummaa Oromoo woboodhaa wajjin waaqni ammoo waan jaraan lolaa jiru fakkaata. Waraanni bilisummaa Oromoo woboon lola mootummaan bilisiginnaa irratti bane kana ofirraa qolachuu qofaas osoo hin taane lola kana irratti ammoo olaantummaa guddoo argachuudhaan diinas rukutee Oromiyaa keessa baasaa jiraachuu himee jira waraanni bilisummaa Oromoodha. Kana malees ammoo waraana bilisiginnaa kan karaa lixaatiin magaalaa Naqamtee konkolaataa 10 oliin seentee turte ammoo meeshaawwan garagaraa fi saree qabattee deemtu. Woboon ammoo erga qeerroon leeqaadhaa daandii itti cufee booda hordofee tarkaanfii irratti fudhateen hedduu fixuudhaan kan hafan ammoo addaan bittinsee akka jiru himee jira. Kana malees ammoo kibba Oromiyaa godina Booranaa gammoojjii Mooyyaalee keessatti miseensonni humna addaa naannoo Somaalee 24 ta'an woboon ajjeefamanii 30 ol ammoo kanneen caalan madaanii jiraachuu woboon kibbaatii himee jira. Humnoonni mootummaa naannoo Somaalee ajjeefaman kunneen ammoo duula waraana bilisummaa Oromoo woboo barbadeessuu joon kan mootummaan federaalaa ammoo dhiyeenya kana labse keessatti hirmaatuudhaaf ammoo kanneen bobbaafamanidha. Humni addaa naannoo Somaalee ajjeefamanii fi madaan kunneen ammoo osoo imalarra jiranii marfata woboo keessa ammoo seenanii akka woboon isaan fixee jirutu himamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoodha. Waraana mootummaan Abiyyi Ahmad jiddu galeessatti bobbaasa jiran qofa otoo hin taane ammoo kibba Oromiyaa fi gama kaaniin lixa Oromiyaatiinis humnoota naannoolee adda addaa kan mootummaan Abiyyi Ahmad bobbaasaa jiru woboon akka baala mukaatti harcaasaa jiraachuu himaa jira. Humni addaa naannoo Somaalee kibba Oromiyaa gammoojjii Booranaa keessaan ammoo galee waraana bilisummaa Oromoo woboo balleessuudhaaf bobbees guutumatti badaa jiraachuutu himamaa jira. Gama kaaniin ammoo lixa Oromiyaatii fi akkasumatti illee jiddu galeessa Oromiyaattis humni addaa naannoo Amaaraatii fi Sidaamaa bobbahaa jiranis waraana bilisummaa Oromooti rukutamaa jiraachuutu himamaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo boon jabaachuudhaan dirree lolaa Oromiyaa mara keessattis injifannoo guddoo argachaa jiraachuus beeksisee jira. Humnoonni mootummaa Abiyyi Ahmad wal makoo ta'anii fi kanneen naannoolee adda addaarraa bobbaafaman guutumattuu Oromiyaa keessatti yeroo ammaan tana barbadeeffamaa akka jiranii fi hedduun isaanii ammoo baqachaa jiraachuus ajajoonni waraana bilisummaa Oromoo kan zoonii kibbaa gama kaaniin jiddu galeessaa fi lixaatis himanii jiru.
mataan bilisiginnaa Abiy Ahmad dola Oromiyaa olaantummaadhaan akka hooggananiif jecha qondaaltota waraanaa sadii muuduunsaa dhagahamee jira. Ministeerri muummee Abiy Ahmad dola Oromiyaa irratti labsameef ammoo humna waloon bobbaafame olaantummaadhaan akka hoogganan hoogganoota waraanaa sadii ramaduunsaatis himamee jira. Odeeffannoon keessoo mootummaatii akka mul'isutti ammoo ministeera muummee Abiy Ahmadiin itti gaafatamummaan kan itti kenname Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa, Leetanaal Jeneraal Geetaachoo Guddinaatii fi Leetanaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaati. Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa humna waloo akka qindeessan, Leetanaal Jeneraal Geetaachoo Guddinaa ammoo humna lafoo akka qindeessan qajeelfamni itti kennamu maddeen himanii jiru. Haalli yeroo ammaan tana Oromiyaan keessa jirtu humna lafoo mootummaatii ol ta'uusaatiin ammoo xiyyaarota waraanaas fayyadamuudhaaf akka murtaa'es himanii jiru. Kanaafis ammoo ajajaa humna qilleensa Itoophiyaadhaa kan ta'an Leetanaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaa bakkeewwan Oromiyaa filataman xiyyaarotaan akka rukutan ministeera muummee irraa ajajni itti kenname akka jiru maddeen keessoo bilisiginnaa iccitii kanaan saaxilanii jiru. Bulchiinsi Abiy Ahmad Tigraayitti nagaan buusu jechuudhaan Oromiyaa irratti ammoo waraana qindaa'aa labsee gaagama guddaa lubbuu namaa fi qabeenya irratti hordofsiisu erga eegales bobbolee jira. Abiy Ahmad opereeshinii waraanaa riphee lolaan balleessu jechuudhaan labse kanaan ammoo lubbuu namoota nagaa balleessuu qe'ee uummataa mancaasurraa kanaafi bu'aan qabatamaan argate tokkollees akka hin jirre ragaaleen ni mirkaneessu. Mootummaan Abiy Ahmad waraana bilisummaa Oromoo balleessuun hafee kasaaraan humna waraanaatii fi loojaastikii guddaan isa mudatee jiraachuu ammoo lola haga ammaan tana gaggeeffamerraa hubachuunis danda'amee jira. Lola jiddu galeessaatii fi gama kaaniin kibba Oromiyaa fi lixa Oromiyaatti gaggeeffamaa jiruun konkolaataan hedduun kan waraana mootummaa Abiy Ahmad deddeebisaa turan hedduun barbadaa'ee akka jiruu fi humni mootummaatis hedduun ammoo barbadeeffamuurraa kan ka'e kisaaraa irra ga'e kanarraa ammoo dandamachuudhaaf humna qilleensaallee fayyadamuuf akka jiru kan saaxilame hoggaa ta'u ammoo lolli jiddu galeessa Oromiyaa kibbaa fi gama kaaniin lixa Oromiyaatti gaggeeffamaa jiru mootummaa Abiy Ahmad mogolee muraa jiraachuun ifatti mul'achaa jira. Kan ammoo dandamachuudhaaf humnoota adda addaa fayyadamee Oromiyaa keessa galchullee humnoonni kunneen ammoo waraana bilisummaa Oromoo waboorra dandamachuus hin dandeenye. Kana malees ammoo qeerroo fi qarreen Oromootii fi uummanni Oromoodha waraana mootummaa dura dhaabbachuudhaan waraana bilisummaa Oromoo cinaa akka jiranillee mul'isanii jiru. Godina Shawaa Lixaa aanaa Caaliyyeetti qeerroo fi jiraattoonni naannawaa wal ta'uudhaan ammoo lola uummata Oromoo naannawaa waraanni bilisummaa Oromoo keessa socho'aa jiraatan ammoo duguggaa fi waraana bilisummaa Oromoo balleessuudhaaf labsame waloodhaan qolataa jiraachuun himamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoodha godina Shawaa Lixaa aanaa Caaliyyee fi bakkoota adda addaa qubatee kan jiru. Yeroonii fi humni mootummaa Abiy Ahmad achitti bobbaa jiru kanatti ammoo ummanni daandii qotuudhaan humna mootummaa Abiy Ahmadis danqaa jiru. Kana malees ammoo kibba Oromiyaa Gujii Baatii fi Gujii Lixaa akkasuma lixa Oromiyaatii fi Wallaggaa Afran keessatti guutumatti ummanni Oromoodha daandii kutaa akka jiruu fi humna bilisiginnaa guutumatti ammoo dura dhaabbachaa jiraachuunis beekamee jira. Qeerroon Oromootis yeroo mootummaan Abiy Ahmad uummata Oromoo gubbatti ammoo duguggaa sanyii labsee jiru kanatti qeerroonis of qopheessuudhaan hojii isaatis eegale labsii waan dabarse fakkaata. Bakka maraa qeerroo fi qarreen Oromoodha. Yeroon kun yeroo murteessaa waan ta'eef daandii muruudhaa fi gama kaaniin ammoo waan mootummaan itti gargaaramu marayyuu balleessuun yeroonsaa amma jechuun waamichas waliif dabarsaa jiru. Jiddu galeessa Oromiyaa gama kaaniin kibbaa fi lixa Oromiyaatti qeerroo yeroo ammaan tana waamicha dabarsaa kan jiru yommuu ta'u waamichi kun ammoo guutumattuu daandii Oromiyaa keessa wal qunnamsiisu adda muruudha. Oromiyaa baharraa hamma dhiyaatti kaabaa fi kibbattis uummanni Oromoodha qeerroo wajjin ta'uudhaan ijoollee isaa waraana bilisummaa Oromoo cinaas dhaabbachaa akka jiru mul'isaa jira. Daandii cufuun uummataa fi qeerroo Oromoo kunis ammoo Abiy Ahmaditti lafee kokkee seente ta'uudhaanis akka malee danqaa hamtus itti uumee jira. Woboo caalaa ammoo kan isa muddamsiisaa jiru humni isaa kana booddee Oromiyaa keessa ammoo sochoodhaaf akka hin jirre uummanni Oromoodha hojiin itti mul'isuu isaati.
waggaa tokko oliif humnoota federaalaatii waliin lolatti kan seene finciltoonni Tigraay naannoo Affaar keessaa bakkoota to'atanii turanii fi aanota qabatan gadhiisuudhaan keessaa bahuu isaanii beeksisanii jiru. Dhimma kanarratti ammoo gama mootummaa federaalaas ta'e naannoo Affaar wanti jedhamee hin jiru haga ammaatti. TPLF bakkeewwan naannoo Affaar keessaa qabatee ture keessaa bahuun isaatis hin beekamne haga ammaatti. Deeggarsi namummaa uummata naannoo Tigraay sababbii waraanaan ammoo hubameetiif konkolaataan imalu naannoo Affaar keessa darbaa. Haa ta'u malee sababbii TPLF bakkeewwan naannoo Affaar to'ateef danqaa uumu mootummaan ibsaa ture. TPLF humnoota isaa ammoo bakka kanaa kaasuudhaaf kan murteesse gargaarsa namummaaf jecha waliigaltee lola dhaabuudhaan waliigalame akka kabajamuuf ammoo gargaarsi Tigraay akka seenuuf jedhee jira. TPLF bakkeewwan naannoo Affaar qabate keessaa boosa ammoo ibsuun kan dhagahame yeroo gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa USA itti aanaa isaa waliin ammoo Finfinnee akka seenan yeroo ibsamaa turettidha. TPLF mootummaan komii dhageessisaa jiru haa dhabu naannoo Affaar gallakkifnee jirra. Deeggarsi uummata keenyaaf haa qaqqabu jechuudhaanis ibsa baasee kana naannoo Affaar keessaa guutumatti humna isaa baasee akka jirus beeksisee jira. Kunis ammoo mootummaan naannoo Tigraay fi mootummaan federaalaa kan Abiy Ahmad waliigaltee dhoksaa harka lafa jalaatiin tolfachaa turan qabu jechuudha yeroo ammaan tana himamaa jira. Ta'us ammoo waliigalteen harka lafa jalaatiin TPLF fi mootummaa gidduutti raawwatamaa ture ifatti beekamoo kan ammoo mul'achuu baatu humni TPLF deeggarsi namummaadhaa Tigraay akka seenuuf Affaar gallakkifnee keessaa baanee jirra jechuudhaan ibsa kanas baasee jira. Ibsa kanaaf ammoo mootummaan naannoo Affaarii fi mootummaan federaalaa haga ammaattis deebisaa hin laanne. Lolli jabaan TPLF fi mootummaa federaalaa gidduutti waggaa oliif adeemaa kan ture hoggaa ta'u mootummaan federaalaa guutummattuu injifatamuudhaan naannoo Tigraay gadhiisee keessaa kan bi'ammoo humni Tigraay naannoo isaanii keessaa bahuudhaan naannolee ollaa kan akka Amaaraa fi Affaar qabatanii humna mootummaa Abiy Ahmad barbadeessaa turuun isaanii ni yaadatama. Ta'us ammaan tana guutummattuu naannoo Affaar gallakkifnee keessaa baanee jira jechuudhaan gareen TPLF kunis ibsa baasee jira. Rakkoo nageenya naannoo Oromiyaatti mul'ateef humnoonni nageenya naannoo Amaaraa itti gaafatamuudha jechuudhaan ibsa Koongireesiin Federaalawaa Oromoo kaafamuun baasee ture. Warraaqsi biyyaalessaa Amaaraa Abiin qeeqee jira. Abiin ibsa baaseen morkii siyaasaa humnoota siyaasaa Oromoo garaagaraa gidduutti taasifamaa jiruun boora'uu nageenya naannoo Oromiyaatti mul'ateen saba Amaaraa fi humnoota siyaasaa Amaaraa komachuu cimsinee balaaleffanna jechuudhaan ibsa kaafaa'ootiif deebisaa kennee jira. Abiin kaafaa'oon ibsa isaa keessatti hidhattoota Amaaraa malee hidhattoota gama lixaatii fi kibba Oromiyaa sossaaniif ammoo mootummaan rakkoo nageenyaaf sababii jechuudhaan yeroo dheeraadhaaf himatu. Waraana bilisummaa Oromoo boo hin himanne jedha. Abiin ibsa kaafaa'uun baasee ture kana ammoo yoo qeequ koreen hojii raawwachiiftuu kaafaa'u walga'ii dileessaa ammoo dhiyeenya gaggeesseen booda haala yeroo ammaa biyyaa fi uummanni keenya keessa jiru irratti mari'achuudhaan ibsa ejjennoo baafne jechuudhaan ammoo haalota garaagaraa irrattis ibsa bal'aa laatee ture. Kanaanis ammoo hidhattoota naannoo Amaaraatii dhufan kan finxaaleeyyii ittiin jedhan ammoo daangaa Oromiyaa keessa galuudhaan saamicha lafaatii fi daangaa babal'ifannaa raawwachuu akkasuma namoota nagaa ajjeesaa qonnaan bultoota qeerraa buqqaasaa naannoo Oromiyaa iddoo hokkarri walirraa hin cinnetti geeddaraa jiru jedha ibsi kaafaa'uun baasee ture. Kan ammoo Abiyyoo balaaleffatu nageenya Oromiyaa booressaa kan jiru humnoota Oromoodhaan wal dhabdeen siyaasaa gidduu isaaniitti uumame jechuudhaan Abiin kanaaf ammoo humni Amaaraatii fi gama kaaniin qaamoleen siyaasaa Amaaraa balaaleffatamuu hin qaban jechuudhaan kaafaa'uudhaaf deebii laatee jira.